Kunis hin darba jennaan maaltu darbaa jedhe jedhama nama lamatu ture. Nagaa waaqayyo shiniif hawaayya hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti gooftaan galataa argatu. Samuuna kana isin jala badeetiin jira sababa ayyaanatiif isiniin jira ayyaanni kirismaasii yookas immoo yaadannoo guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wal qabsiisee biyyoota Arabaa keessatti kan kabajamu kaleessa jechuudha. Kaleessa guyyaa 25 bara 2024 ji'a 12ffaa jechuudha. Asumaan ayyaana isaanii bara wal qabsiisaniiti kan isaan kabajanii kanaaf biizii ta'eetiin isin jala badee isin jedhiin jechuun barbaada obboloota kooyi. Gara yaada kootitti otoo hin dabalamin chaanaalii kanaaf aara kan taatan sabskiraayib gochuudhaan gara chaanaalii keenyatti dabalama akkasumas maatii taatanii kan jirtanii laayik gochuudhaan viidiyoo keenya akkasumas sheer gochuudhaan nu duukaa dhaabadhaa nu wajjin jalqabaa isiniin jedha obboloota koo. Asitti immoo talbaa hojjetadhee talbaa rifeensa kootiif qopheeffachaa jira. Rifeensi koo baay'ee na jala talbaa barsiisee addaan kunnaan isiniin jedha. Nama lamatu ture jedhama. Nama lamatu ture. Namni lamaan kuni namichi tokkichi yeroo hundumayyuu maasaa qabaa lafarraa daandirraa jechuudha. Namni tokkichi immoo karaa deddeebi'aa maasaa guddaa qabu kana namni tokkichi sun maali godhaa inni maasaa daandirraa qabu kuni jechuudha. In qofora jechuudha. Qoforaadhaan qoforaa gaafa kana inni karaarra deemu sun maal jedhaani namichoo lafa mana ga'u kana qoforaadhaan qofortaa maalii qotiyyoodhaan hin qottu jennaan kunis hin darbaa jedheen jedhama. Ammas namichi kun darbee deemee lammata immoo waggaa sanatti deebi'ee gaafa itti dhufu namichi kun maal godhee qotiyyoo tokkichaa xamadee jechuudha. Qotiyyoo tokkichaanii kan inni qotu jechuudha. Qotiyyoota lamaanii kan qotamudha malee achumaan namichi maalii hin maraatte moo bara darbee qoforaadhaan qofortaa immoo qotiyyoo morma tokkootiin qotuu jalqabdee jedheen. Achi namni kunis hin darbaa jedheen achumaan bira darbeechaadha inni karaa deemu kuni ammas immoo jechuudha yeroo inni waggaa sanannee dhufutti namichi kuni qotiyyoo xindii tokkicha godhatee qotaanii jira jechuudha. Gaafa kanatti dhufu namichoo dura qoforaadhaan jalqabdee deebitee qotiyyoo morma tokkotiin qottaa amma immoo xindii tokkicha guuttatte jennaanini kunis hin darbaa jedheen. Ammas namichi kun bira darbee deemee waggaa lama isaatti deebi'ee yeroo itti dhufu namichi kun amma immoo horii xindii baay'ee jechuudha horsiifatee qotiyyoota xindii baay'eedhaan lafa isaa kana kan qotu barreen gaddaa'ii akkana miti qotiyyoo xindii tokkochaan qotta hamma immoo baay'ifatteertaa jennaaniin ammas kan hin darbaa kunii jedheen achumaan namichi kun hin darba jedha yeroo hundumayyuu eessatti darbaa maal jechuu isaatii jedheen. Ammas immoo darbeetuma deemee namichi kun akkanatti isa taazabee gizee deebi'ee dhufu namichi kun amma immoo qotiyyoo irraa gara kompiiteraanii yookiis immoo maalidhaan kan ittiin lafa qotan jechuudha. Jeezaramu maalidhaan lafa isaa qotaa jira. Yeroo deebi'ee dhufutti namichi kun ammas ajaa'ibsiifatee deemtee dura qoforaarraa deebitee gara qotiyyoo morma tokkoo deebitee immoo qotiyyoota xindii tokko godhattee isaanirraa immoo darbiteetiyummoo amma immoo maashinaan lafa kee qotuutti dhufteertaa jennaaniin ammas namichi kun jecha isaa kaleessatti fayyadamu sana kunis hin darbaa jedheen jechuudha. Namichi kun maal jedhaa maal jechuu isaatii jedheen. Ammas immoo bira darbee deemee namichi kun baay'ee walitti goddanyoomanii hiriyoota waliif ta'anii jechuudha. Achi sana booddee deebi'ee waggaa isaatti yeroo dhufu namichi kun achi hin jiru jechuudha. Jechumaan eessa dhaqee jedhee gaafa gaafatu inni bulchaa biyyaa ta'eeraa jedhaniin jechuudha. Achumaan maaloo akkanatti bakka seenaa baay'ee waliin dabarsinee hiriyaa kooti nama baay'ee jaaladhu itti nageessaa jennaaniin bakka namichi kun bulchaa biyyaa ta'ee iddoo aangoo isaa teessoo isaa irratti geessanii namicha kana wal qunnamsiisanii nyaachisee obaasee jechuudha. Hamma waaqayyo si fidee waan hundumayyuu wajjin haasa'ee jechuudha. Bakka waaqayyo isa kaase sana amma immoo kinoo as jirtaa bulchaa biyyaa taatee gaafa jedhuun ammas maal jedhaanii jecha isaa isuma baratamaa sana kunis hin darbaa jedhee. Achuma namichi kun maal jedha amma immoo maal jechuu isaati silaa hundumti isaayyuu darbee dhufee kinoo as ga'e iddoo gaarii kana jira jedhee. Ammas immoo namichi kun nyaatee dhugeetii hin deeme jechuudha. Hin deeme ammas naanna'ee yeroo dhufu namichi kun aangoo sanas gallakkiseeraa
gaafa dhaqee gaafatu eessa dhaqee jennaan inni boqoteeraa gaafa jedhanii bakka boqotee itti awwaallame sana nageessaa jedheeni hirmisa baafachuu geessee dhaqu boolla isaa yookas immoo awwiltii isaatirratti kan hojjetamee jiru kunis hin darbaa jedhee barreeffamee jira. Hamma namichi kun du'eera wanti hundumtiyyuu raawwatameera amma immoo isatti darbakaa jedheeti namni kun irraa jeffachiise jechuudha. Sana booddee ammas immoo naanna'ee dhufee yeroo biraa deebi'ee yeroo jechuudha iddoo namichi kun itti awwaalamee jiru yeroo laalu iddoon awwaalcha nama kanaa badee jira jechuudha. Iddoo isaa walii wallaallamee achirratti margi margeera jechuudha. Achi namichi kun ajaa'ibsiifatee edaa hin darba kan jedhu wanti hundiyyuu iddoo isaa akka hin teenye jechuudha. Wanti hundiyyuu yeroo isaatitti akka darbuu danda'u hubatee jedhama. Kanarraa maal baranna? Obboloota koo har'a haala garaagaraa keessa rakkina dhiphina wanta garaagaraa keessa jiraachuu dandeenya. Yeroodhaaf gaafa dukkanaa'ee gaafa rakkannu guyyaan nuuf hin lixu halkan nuuf hin bariitu yaadni nutti baay'ata waan baay'eedha jechuudha. Yoo dhukkubsannellee waan dhukkubni keenya sun nurra darbuu hin dandeenye waan haalonni sun nurra darbuu hin dandeenye nutti fakkaata jechuudha. Garuu wanti hundumtiyyuu yeroo isaa eegee darbuutti jira jechuudha. Akkuma nama kanaa wanti kunis hin darba jedhee akkuma jedhee wanti hundiyyuu darbee fi namni kuniyyuu biyya lafa kanarraa darbee dhaloonni biraa itti fufaa ta'e jechuudha. Kanaaf rakkina kee ilaaltee haala keessa jirtu ilaaltee irraafamini wanti hundiyyuu hin darbaa gadi qabamu yoo jiraateyyuu wanta kam keessattiyyuu jechuudha. Namoonni immoo haala mijataa keessa otoo jirtanii uumaa keessan kan wallaaltanii akkasumas immoo bakka namoota haala garaagaraa keessatti isin gargaaraa turanii namoota isin gadi jiran hojjettoota keessanis haa ta'u warra hojjisiiftan jechuudha. Akkasuma bakka kallattii garaagaraati warri aangoo gurguddaarra jirtanii hadaraa keessanii wanti hundumtiyyuu akka darbu ilaalatoo wanta gaarii jireenya keenyaaf borutti ta'u haa facaafannu shiniin jedha. Maaliif kaleessaa namni wanta kaleessa isaa facaafate har'a nyaachaa jirra jechuudha. Wanta kaleessa hojjanne jechuudha. Maaliif bara kana keessatti wanta waggaa darbe lafa keenyarra buusnee lafa keenyarra facaafannee isa nuu biqilee amma immoo nyaanne gara dhufutti immoo hojjannee isaafis of qopheessaa jirra waan ta'eef hojiin keenyan wanti nuti har'a hojjannu borutti biqilee waan daraaree jechuudha. Firii buufatuu fi wantuma gaarii aadaleegnu haangoon hin darbaa rakkachuun hin darbaa tuffatamuun hin darbaa dhukkubsachuun hin darbaa wanti hin darbine biyya lafaa kanarraa hin jiru wanti hin darbine isa nu uumaa sana qofadha shiniin jedha obboloota koo. Kanaaf ergaa koo akka sana fakkaataa shiniin jedha. Walumaa galattiyyuu ergaan koo kan yaanni ijoo isaa inni qabatee jiru wanti hundumtiyyuu iddoo isaatitti akka hin hafne wanti hundumtiyyuu yeroo isaa eegee akka jijjiiramu inni aangoo qabus iddoo jiru sana jechuudha. Waaqayyo isaaf kennuu isaa beekee aangoo qabate sanaan gaarummaa akka hojjetu inni mana namaa keessa jiraatus akkasuma immoo inni rakkina garaagaraa dhukkuba keessallee kan jiraatullee wanti hundumtiyyuu yeroo isaatitti akka irraa jijjiiramu beekuu qaba shiniin jedha. Waaqayyo immoo namni hundumtiyyuu gaarii ta'e yookiis immoo namni hundumtiyyuu gammadee itti tolee akka jiraatu barbaada malee eenyuyyuu rakkachuu hin barbaadu. Kanaaf firii gaarii argachuudhaaf sanyii gaarii argachuudhaaf itti gammaduudhaaf wanta kamiyyuu ta'e gaarummaa yoo boo'a facaafteeyyuu kolfaa akka hammattuu fi wanta si dhiphisu hunduma keessatti gara uumaa kee yaadachaa jireenya har'a keessa jiraattamus immoo akka darbu yaadachaa jiraannu shiniin jedha obboloota koo. Yaanni qabu kanumadha. Dogoggorri yoo jiraate dhiifama naaf godhaa shiniin jedha. Yaada yoo qabaattanii qeeqas haa ta'u waanuma kamiyyuu wanti sirrachuun irra jiraatu natti mana sirreessaa shiniin jedha. Walirraa haa barannu. Baay'ee siin jaalladha. Hamma deebinee viidiyoo biraatiin wal arginutti immoo turtii gaarii naaf qabaadha. Galatooma hedduu. Baay baay.